Har'a kan ilaallu waa'ee bareedina fuulaadha. Noormaalii bareedina gogaa qaama keenya yeroo ilaallu, gogaa bareedaa jechuun gogaa lallaafaa fi kan ofirraa madaa, bugurii fi finnisa kan kana fakkaatan kan hin qabnedha. Wantoota nuti guyyaa guyyaan goonu, nyaannuuf dhugnu bareedina fuula keenyaa irratti dhiibbaa ni qabaatu. Mee har'a kan ilaallu wantoota akkamiitu gogaa fuula keenyaa miidhuudhaan akka gogaan fuula keenyaa hin bareedne taasisan kan jedhu ilaalla. Maaltu gogaa fuula keenyaa miidhee akka inni hin bareedne taasisa kan jedhu haa ilaallu. Maaltu bareedina fuula keenyaa miidha yookaan balleessa kan jedhu ilaalla. Kan jalqabaa ifa aduudha. Carrallaan ifa aduu irraa dhufu kan ultraviolet light jedhamu kallattiin yeroo dheeraaf yookaan yeroo baay'ee fuula keenya yoo argate gogaan qaamaa fi fuula keenyaa akka shunturuuf dafee dulloomu godha. Keessattuu aduun akka biyya keenyaatti naannoo sa'a 4 hanga sa'a 10 jiru aduu hamaadha waan ta'eef gogaan fuula keenyaa shuntursuuf miidhuu danda'a. Kanaaf ifa aduu keessa hojii hedduminaan nu tursiisuu qabna taanaan wantoota ifa aduu daayirektii akka inni gogaa keenya argatu dhorkan uffata harkaa dheeraa, kishaafa yookaan fuullee yookaan manatsara isa jennu akkasumas baarneexaa, dibaabee fi kan kana fakkaatan fayyadamuun gaariidha. Dabalataanis dibanni ifa aduu gogaa keenya akka miine ittisu kan saaniskiriin jedhamu keessumaa lakkoofsa 30 fayyadamuun baay'ee gaariidha yoo ifa aduu keessa turre ta'e. Lammaffaa bishaan garmalee ho'aan dhiqachuu, bishaan baay'ee ho'aa ta'een qaama dhiqachuu akkasumas sa'a dheeraa gogaa keenya rigaa yookaan dhiqataa turuu bishaaniin. Garbiraan saamunaa jabaa ta'ee fi fuulaaf hin oomishamne fayyadamuu. Hedduun keenya saamunaa ittiin qaamaa fi harka dhiqannuun fuula keenya dhiqanna. Akkasumas namoonni saamunaa uffataa isa jajjabaa ta'e isa xurii baay'ee baasu kan uffata ittiin miican sanaan fuula dhiqatu. Saamunaan jajjabaan kunniin dibata fuulli keenya maddisiisu nurraa waan kaasuuf fuulli keenya akka shushunturuuf akkasumas gogaa keenya miidha. Kanaaf saamunaawwan fuulaaf filatamoo ta'an akkasumas kiliinser kan jedhaman bifa dhangala'aan jiran fayyadamuun gaariidha. Kan fuulaaf qophaa'e qofa fayyadamuudha malee saamunaa jajjaboo kan xurii baay'ee baasan kan uffata ittiin miinyu fayyadamuu hin qabnu. Arfaffaan yeroo rifeensa fuulaa aaddatan of eeggannoo gochuu dhabu keessumaa dhiirota biratti. Gaafa rifeensa kanneen areeda farra jiran qulqulleeffannu yookaan aaddannu dibata yookaan kireemii fayyadamuun kallattii rifeensi guddatuun sheef godhachuun barbaachisaadha. Kallattii faallaa ta'e kallattii rifeensi hin guddanneen haaduun akkasumas gogaa isaa osoo kireemii yookaan waa ittiin dibiin haaduun gogaan naannoo sanaa akka rifatu gochuun bareedina gogaa keenyaa balleessa. Akkasumas erga aaddatan yookaan sheef godhatanii yookaan dhiqatanii booda uffata jiidhaan qoorsuu dhiisuu. Erga qaama dhiqatan yookaan sheef godhatanii booda uffataan qoorsuun yookaan fooxaadhaan gogsuun bareedina gogaa keenyaaf gaariidha. Akkasumas nyaata kuduraa fi fuduraa fayyadamuu dhiisuu. Kana malees immoo bishaan gahaa dhuguu dhiisuu. Bishaan hedduminaan dhuguu dhiisuun bareedina gogaa ni miidha. Yoo xiqqaate guyyaatti bishaan liitira 2 dhuguun barbaachisaadha. Garbiraan dhiphina hamaadha. Dhiphina sammuu yookaan istireesii, dhiphina sammuu, hirriba dhabuu, hojiin namatti heddummachuuf kan kana fakkaatu gogaa keenya irratti dhiibbaa guddaa geessisa. Kun gogaa qofa osoo hin ta'in qaama keenya hundarratti. Keessattuu namoota finnisa qaban ittuu akka itti jabaatu godha. Namoonni finnisa qaban yoo istireesii godhatan yoo dhiphina sammuu qabaatan hirriba gahaa dhaban itti caala. Kanaaf dhiphina hir'isuu yookaan amma danda'ametti maneej gochuun baay'ee barbaachisaadha. Dabalataan namoonni uumamaan gogaan keessan gogaa ta'e moischuraizer yookaan wantoota gogaa keenya lallaaffisan kanneen akka vaaziliiniis haa ta'u paaraafiinii kanneen akka kanaa bitanii itti fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha. Galatoomaa turtii gaarii.